Good evening everybody. Akkam ooltan hundi keessanuu maqaan kiyya Amuttaadha. Hojjettuu imbaasii Indiyaati. Angaafilee baay'een qaba. Garuu yeroo qusachuudhaaf jecha gaafii muraasa qofaan si gaafadha. Gaafiin tiyya. Amantii Islaamaa keessa maaliif caste system yookiin namoota sadarkaan qoqqooduun maaliif hin jirre? Hayyeedhaaf obbali. Gaafiin tiyya lammataa. Obbali gaafii dura gaafattee eegaan deebisee booda lammataa gaafatta hayyee. Hayyee tole naaf deebisi. Gaafiin obboleettiin teenya gaafatte amantii Islaamaa keessa namoota sadarkaan qoqqooduun takkaa'u caste system yookiin shanyummaan qoqqooduun maaliif hin jirre jettee gaafatte. Sababni isaa Islaamummaa keessatti ilmi namaa hundinuu wal qixa ta'uu isaaniitti aman. Kun ammoo Hinduuzimii keessa hin jiru. قرآن سورة فرتم سقلفا سورة الحجرات آيات قرص ديرة كنجا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا المان نمانو تديرتك في دلالة كالرئيسنوم أكسما سبوتا في قصوتي سنغوني أكتي والبيتنيف أكتي والتفتني فيمتي نمن ربي برتك كان جباتي في خبجمان نما صدا ربي كبو ربي قيسا في قبانا ماتيس بيخ عرجا ولقى ربي ولا نبي رمى دالمتون صدركان المنا ما تقول المنا ما خبرات رجعلون سالاني متي شني يوخين صدركاني متي بفاني متي كبينياني متي عمريني متي قروتك واداني صدا ربي كبات شوداني كل ما داني خراكة علما رجرات شوداني خران توكيشين مني تقول ما برات رجعلون كبينيا نصون تهين عمري نصون تهين سالان نصون تهين قرو كل ما داني ربي صدا شوداني كأجل مكبات شوراني والشالنج شورا أكامنتي هندوزمي تيمت كتاب فيدا دبسني ولا عليه قفتان ولا أنا جيتا تكاو ورب الرحمن جاموم ورم برنوتا كابو متارا تكاو سمور راومي قوة صدركا دولار رجر اتيانسي قوتو تورانا شتريا جامو قمر تكاو لبير راومي اتيانسي غرافي تفتكاو سربارا ورد دلدلتوتا فايشيا جاموم إيجس ميلا تكاو فانتر ورش درا جاموم ورخنو ما تكلي خيسن جران شني قطعن تودا وان خناتو فيدا خيس بريفا مجر amantii Islaamaa keessatti ilmi namaa hundinuu wal qixa jennee amanna. Ilmi namaa tokko nama biraatirra sababa dhalootaatiin, sababa dalagaatiin, sababa qabeenyaatiin, sababa bifaatiin, sababa sadarkaa shanyiitiin caala jenneen fudhannu. Kanaafuu amantiin Islaamaa amantii addunyaa guutuuti. Kitaaba Veedaatiin faallaadha. Kitaaba Veedaa hadalaguma takkaa'u sadarkumatee jabeeffachuu qabda jiru kanaan faallaadha jechuudha. Sababninis wanti kun waan biraahimeenii wajjii walii qabameef jarri kun silaa dhibbeentaa waa xiqqo parsantii waa xiqqasha qofa. Akka isaan jaanitti yoo shuduraa taatee dhalatte umrii tee guutuu shuduraa taatee jiraatta. Osuma biraahimeniif tajaajiltuu taatee hojjettuu jiraatta. Tarii jireenyatti aanu keessatti nama gaarii takkaa'u jireenya keessif wayyaa'u mala. Ammoo wanti kun hundinuu ayidiyooloojiidha takkaa'u yaaddoodha yookiin yaada sirna polotikaa takkaati. Nama san qabachuudhaaf takkaa'u akka namni san isaan biraan deemne godhuufi. Akka namni sadarkaa gadaan ture jirus sadarkuma sanarratti hafuuf. Akkasumas dureeyyoonni warri sadarkaa olirra jirus akka sadarkuma olii sanarratti hafuuf kana hunda godhan. Nuti amantii Islaamaa keessatti walqixxumatti amanna. Amantiin Islaamaa amantii nama hundaa waan taateef sadarkaan qooduu takkaa'u shanyummaan qoqqooduu kana dhorkiti jechuudha. Gaafii teessiif deebisa jeetii yaada obbali. Hayyee obbo ammas shakkii biraa takkaan qaba. Duuba hoo maaliif Islaamaan Sayyid Muslim, Shi'a Muslim, Sunni Muslim jettanii yaamtan kun hoo maali? Obboleettiin teenya maaliif akkaan Sayyid Muslim, Shi'a Muslim yookiin Sunni Muslim jeena gaafatte? An takkaatillee Sayyid Muslim jeen beeku. Muslim jechuun tokko hiikaanis nama fedhinnaa fi rabbii fiitiif kanne jechuudha. Amantii Islaamaa keessa gareen hin jirtu. ربين قرآن خيسة سورة على إمران آيات الباسديرة كنجي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا ربي قرآن جبيسا كبدا يسن شفتنو الدانين ببهنا جي وانت سيد مسلمي في سني مسلمي يخين خبراجا منجر ايه خرا ورات مسين سماتي ورا تكوتو دنديس تري مسين سماتي ورا شيخاتو دنديسا مسين سماتي ورا سيدتو دنديس هدد لو تخيتي تكاو شنيتي بيخو فكزجوني دنديس خنجتو نمني خن نم براتر على جچو دامتي خانيتو شيخ رج على يخين سيدي ترج على جچو دامتي خن هدد لو تخيتي تكاو غسوتي بيخودا مقاماتي رادلتي يامموفا يخي مقابي يتكاتي يخي مقانا نو تكاتي يامموفا يخي يونا من انو وين بكم تتكرر فتاتي سكسي ياممو دنديس تنافوخم بكيني رادو في يخين دوبيماتي تمالي نمني تكون مبراتي ولي تكاو نمبراتي رج على جچو دامتي خران تو كچل منما تكون مبراتي رجالون كلكلهم ماداني كچلو منا في رب صدا چوداني جچودا غافي تسيف ديبس جيتي يادوبلي Hayyee ammallee gaafiin tiyya lammaffaa Islaamummaa keessatti yeroo fuudhaaf heerumaa horoskoopiin yookiin milkii ilaallachuun maaliif hin jiraanne? Obboleettiin teenya Islaamummaa keessatti yeroo fuudhaaf heerumaa maaliif horoskooppii ilaallanne takkaa'u maaliif faalee yookiin milkii ilaallanne jettee gaafatte? Obboli sababni nuti ilaallanneef nuti horoskooppiitti takkaa'u faalee ilaallachuutti waan hin amanneef. Guyyaa dhalootaatii fi guyyaa gaa'ilaatillee horoskoopumaa ilaallattanii? Ilaallannu. Obboli waan kan ittiin dhufu jiraaf
Ani hinduizimii waan sirri qoradhee jiruuf waan amantiin hinduu jettuun sitti hima. Amantii hinduu keessatti isaan horoskoopiitti takkaa'uuf haala laallachuutti amanan. Kundilii ni beektaami kundilii. Eeyyan hin beeka. Kundilii jaama'ee ni beektaatu. Kundilii keessatti guyyaa dhaloota keetii himta sanboode isaanis aduun tun achi turte shagoon takkaa'u milkiin tunii fi tunis girahaan takkaa'u gaaddisniinis dhufee kutee faayisiniin ja'an. Wanti kun amma saayinsiidha. Garuu saayinsiin tun saayinsii mirkaneeffamtee miti. Wanti kun amma haayipotesis takkaa'u mala tilmaama kara tokkotti hin citini. Yoo guyyaa akkanaa dhalattee eegas girahaan takkaa'u gaaddisni akkanaa dhufee akkasumas pilaaneenni yookiin urjiin tunis achii fi as deemtee faa namaan ja'an. Tun saayinsiidha garuu saayinsii dhaabbataa ta mirkaneeffamtee miti. Saayinsii jabduu takka kolleejii barannu sanii miti. Takka baayoloojii, fiiziyooloojii, imbriyooloojii faa jennee barannu sanii miti. Tun waan isaan itti amanani takkaa'u tilmaama jechuu dandeenyaan. Eegas ammaas waa'ee fuulduraa irraa haasa'an. Wanti isaan kundilii irra dubbatan san cufti dhugaan taatu. Nuti amantii Islaamaa keessatti faala laallachuun yookiin waaraaguun takkaa'u milkii laallachuun dhorkaadha. Quraanni suuratul Maa'idaa ayata 90 irratti akkana ja'a. Yaa ayyuhalladhiina aamanuu innamal khamru wal meesiru yaa warra rabbitti amantan dhugumatti farshoo fi qumaarri wal ansaabu wal azlaamu taabota takkaa'u footoo gabbaruunii fi xiyyaa yookiin qalamaa milkii laallachuunis rijsun min amali shayxaan waan hamtuudha dalagaa shayxaanaati fajtanibuuhu la'allakum tuflihuun irraa fagaadhaa akka milkooytaniif jee. Quraanni wanni jiru milkii laallachuun tun xiyyaa yookiin qalamaa milkii laallachuun dalagaa hamtuu dalagaa shayxaanaa waan taateef irraa fagaadhaa jaa akka milkooytaniif. Tanaafuu nuti akka amantii Islaamaatti waan kanatti namannu jechuudha. Yeroo hedduu oguu gara maashinaa dheeyitee guyyaa dhaloota keetii itti barreessite torbaan tokkichatti aanu kana keessatti waan gaarii takkaatus qonnamuuf jiraata waan jiruutu isiniif ba'a. Yoo hamtuun dhibbi takka si mudattellee wanti gaariin takkitti san dhugumaan si qunnamti. Osoo hamtuun dhibbi takka si mudatte wanti gaariin takka si qunnamuun hin oolamtu. Namni itti aanu tokkos dhufee laala baatii takkitti itti aantu tana keessa waan hamtuu takkaa si qunnamuuf jiraata waan jiruutu horoskoopiidhaan ba'aaf. Tanaafuu dubbii akkanaa ta'eefan beeyin tanaatu akka shakkii keessa galtu si godha. Hundi amma waanuma paaroo takkaa'u shimbirroo nama jala dubbii deebistu gootu san. Beeytani shimbirroon paarootu yookiin shimbirroon hawwaattuun deemtee ixaa yookiin carraa takka fuuti. Atis waan isiin fuute san laaltee kundilii kee takkaa'u waa'ee fuuldura keetii beekuu dandeessa. Tanaafuu nuti amantii Islaamaa keessatti paaroo takkaa'u shimbirroon hawwaattuun carraa nuu fuutee waan fuuldura nu mudachuuf ta'u nuuf himuu sanitti namannu yookiin shanacha harkaa yookiin ganaa namaa dubbisuudhaan yookiin urjiilee lallaaluudhaan raaguu yookiin milkii laallachuu kana cufaa'u Islaamumaan dura dhaabbatti ni diddi jechuudha. Ammaas yeroo hedduu yeroo wanti kun dhugaadha jettanii amanuudhaan gowwoomfamtan faatu jira. Qorannoo takkaatu godhamee ture. Qorannoon tunis yeroo takka saayikooloojistiin tokko osoo daree keessa barsiisaa jiru daree barattoota 100 qabdu osoo barsiisu jiru torbaan tokko booda barattootaan akkana jee. Dubbee teessanii fi waa hunda keessanuu hubaddeetiin jira. Isin hundaa'u matamatatti tokkoo keessanitti waan dabarsitanii fi waa hunda keessanuu barreessuun hin danda'a jeen. Garuu waraqaa tana hangaan hanbanaa jee isinitti himuu akka addaan hin banne jeen. Amma barattoota 100 kana hundaafuu waan isaan dabarsan bal'inaan katabee waraqaa tana kanneef. Sanbooda waraqaa tana banaati waan hin barreesse san hangam takka akkaan dhugaa dubbadde takkaa'u hangam takka akkaan sirrii ta'e qabxii naa kannaa jeen. Na amana barattoota irraa parsantiin 95 ol Profeesartichi kun parsantii 90 ol sirrii dubbate jaanii qabxii kannaniif. Harka 100 irraa harka 90 sirriidha jaan. Iccitiin bakka tani jirtu maal seetan Profeesartichi kun waanuma gosta akka isaan hundaafuu barreessee kan. Dubbiin tun dubbiifan ta'in himamsiistuudha jechuudha. Tanaafuu obbolii wanti asirraa hubannu Islaamummaa waaraaguun ni dhorkiti waan fuulduraa beekus dura dhaabbatti. Sababa kanaaf kundiliin takkaa'u faalee yookiin milkii laallachuun nun barbaachisna jechuudha. Osoo kundiliin takkaa'u yeroo fuudhaaf heerumaa faalee laallachuun jirtu bultii warra amantii hinduu hordofuu dilli kun maaliif diigamtere? Maaliif yoo? Wanti nuti itti amanuu qabnu waa'ila jiruu takkaa'u nama bultii wajjin jaarree jiraannu nutummaan fi teenyaa filachuu qabnaadha. Ergamaan keenya jaalatamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiisa sayyaa keessatti kana jaan dubartiin waa afurii fuudhamti bareedinaaf qabeenyaaf nasaba takkaa'u warra siitiif akkasumas diin isiitiif tadiin qabdu san filadhu isiitu hundarra caala jaan. Nama bultii wajjin jaaru filachuu keessatti wanti waa hundarra caalu waa'ila jireenyaa tadiin qabdu filachuudha malee kundilii takkaa'u milkii laallachuudhaanii miti. Ji'oon kaleessaatii fi fulbana keessa dhalachuun jijjiirama takkalleen fiddu. Diinii wal fakkaachuu qaban takkaa'u imaanaan madaalamuu qabdi. Sababa kanaaf obbolii nuti amantii Islaamaa keessatti dubartoota muhsanaa jennee yaamna. Afaan Arabaatiin muhsanaa jechuun bakka shayxaana takkaa'u hamtuu jalaatii dahatan jechuudha. Amantii biraa keessatti ammoo hinduuzimis dabalatee dubartoonni akka meeshaa shayxaanaatti ilaalaman. Quraana keessatti dubartoonni muhsanaa jaamanii yaamaman. Hiikaan jecha Arabiffaa kanaatis bakka waan hamtuu takkaa'u shayxaana jalaatii dahatan jechuudha. Kanaafuu yoo dubartii diintee imaana qabdu fuute inshaallah jaarsasiitillee karaa dogongoraa irra deemuu ni dhorkiti jechuudha. Deebii gaafii teetis deebise jeetii yaada obbolii. Hayi galatoom. Gaafii tiyya sadaffaa itti dabaluu danda'a? Obbolii uummata biraatiifis carraa kenninuuf hoguu carraan san naannoo sigee atis gaafii ta'e gaafachuu dandeessa. Hayyee galatoom. Humaa rakkoon hin jiru atis achuma dhaabbachuu dandeessu. Namoonni musliiman ta'in kabiraa gaafii isaanii akka gaafatanii ayyamnaaf. Yoo namoonni musliiman ta'in kabiraa jiraatan isaaniif carraa kennineeti sanbooda ati gaafatta hayyee obbolii akka namni hundinuu carraa harkataniif jecha hayyee obbolee soo dhiyaadhu.
kabajamtoota hordoftoota Nuural Hudaa sagantaalee keenya qulqullinaan hordofuuf YouTube keenya subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Subscribe godhuuf mallattoo diimtuu subscribe jettu tan tuqxan hogguu tuqxan halluun diimaan gam daalachaa jijjiirama. Itti aansuun mallattoo bilbilaa kan tuqxan bilbilli kunis wayita tuqxan mallattoo hammattuu kan hidhaatu yoo nuti viidiyoo haaraa YouTube irratti maxxansin hoggasuma yaadachiisnu yookaan notification isinii dhufu jechuudha. Dabalataanis share fi like gochuudhaan sagantaalee keenya namoota birootiif dabarsaa. Nuural Hudaa soora qalbii muslimaa.